Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanalii YouTube Abdul App. Video ajaa'iba takkaan isinitti deebi'een jira. Video har'a kana keessatti applicationii YouTuberoonni hunduu qabaachuu qaban. Applicationii video YouTubeetiif akkasuma thumbnailii hojjechuuf nu barbaachisan 5 isinii qabadhee dhufeen jira. Haga dhuma barnoota kanaatti turtii gaarii. Tokkoffaa PicsArt. Thumbnailii hojjechuudhaaf yookaan immoo suuraa video YouTube irra keenyu miidhagsinee hojjechuudhaaf appii nu barbaachisu keessaa isa guddaa yookaan immoo isa jalqabarra taa'uu qabu. Maaliif PicsArt irraa suuraalee adda addaa suuraa free ta'an argachuu dandeenya. Akkasuma mallattoolee adda addaa itti fayyadamuudhaaf thumbnailiidhaaf fayyadamuudhaaf gara internetii deemnee barbaaduun nurraa hin eegamu. Maaliif achuma PicsArt irraa waan argachuu dandeenyuuf. Kanaafuu YouTuberiin tokko dirqama PicsArt qabaachuu qabaa jechuudha. PicsArtiin thumbnailii bareedaa hojjechuudhaaf sirriitti nu gargaara waan ta'eef hundi keessanuu barnoota isaa duraan barsiiseen jira. Akkaataa itti fayyadama isaa daawwattanii osoo itti fayyadamtanii baay'ee natti tola. Lammaffaa appii YouTuberiin tokko qabaachuu qabu keessaa Action Director. Action Directoriin video edit gochuufis nu fayyada. Akkasuma videolee free ta'an namoonni sagaleedhaan YouTube hojjetan video 10 lakkaayan dhimma barbaadan irratti teknooloojii irratti health irratti funny irratti love irratti waan adda addaa jaalalaa kan wal qabate kan teknooloojii wal qabate akkasuma kan fayyaadhaan wal qabate keessattuu namoonni sagalee qofaan waa barsiiftan yookaan waa agarsiiftan videolee kana YouTube irratti fayyadamtanii sagalee keessan itti galchuudhaan video ajaa'iba hojjechuuf isin gargaara. Action Directoriin video 10 lakkaayamu video free ta'an video copyright irraa bilisa ta'an waan of keessaa qabuuf YouTuberoonni hundinuu osoo itti fayyadamtanii baay'ee bareedaadha. Barnoonni isaa chaanalii kiyyarra ni jira. Sadaffaa irratti YouTuberoonni hundinuu PixelLab qabaachuun barbaachisaadha. PicsArt akkuma qabdanitti tahee jechuudha. Wanni adda isa godhu 3D adda addaa irraa fayyadamuu dandeessu. Suuraalee 3D gochuudhaaf yookaan 3D dhaan naannessuudhaaf akkasuma 3D background waan qabuuf baay'ee bareedaadha. Thumbnailii yeroo hojjettan thumbnailii keessan bareechuudhaaf 3D adda addaa fayyadamtanii suuraa san miidhagsuudhaaf isin gargaara waan ta'eef PicsArt kanallee osoo qabattanii baay'ee bareedaadha. Maaliif suuraa thumbnailii YouTube irra keessan ittiin miidhagsuudhaaf yoo 3D gochuu barbaadan gara kana dhuftu jechuudha. Innillee thumbnailii hojjechuuf baay'ee bareedaadha, salphaadhas. Arfaffaa YouTuberoonni tokko namni YouTube dalagu tokko CapCut qabaachuun dirqama. CapCutiin background video waan duuba video jiru keessattuu namoonni green screen hin qabne namoonni carqii green hin qabne haala salphaa taheen duuba video waan feetan bakka feetan irra teessanii waraabdanii duuba isaa gara green screenitti yookaan immoo gara blue screenitti deebisuu dandeessu. Duuba video kana salphaatti gara bluetti deebisuu salphaatti geessitanii studio keessa keessanii itti fayyadamuudhaaf sirriitti isin gargaara waan ta'eef CapCutiin duuba video qulqulleessee sirriitti irraa balleessa waan ta'eef keessattuu namoonni green screen hin qabne sirriitti isin fayyada. CapCut barnoota isaa duraan chaanalii kiyya irratti barsiiseen jira. Dhuma irratti isinitti agarsiisa. Akkasuma appii isaa Telegramii kiyya jala Telegramii Abdul App jala salphaatti argachuu dandeessu. Shanaffaan KineMaster'n video editii gochuudhaaf yookaan video tolchuudhaaf ka ajaa'ibaati. Applicationin video mobile irratti edit gochuudhaaf kan nuti itti fayyadamnu applicationin tokkoffaa ta'e. Akkasuma ka isaan wal qixxaatu kan hin jirre KineMaster'dha. Hundi keessanuu KineMaster qabaachuun dirqama. YouTuberiin tokko KineMaster yoo hin qabaatin video edit gochuu, video miidhagsuu, video bakka hin feene muree keessaa gatuudhaaf ni rakkata. KineMaster barnoota isaa kutaa tokko haga 11 dalageen jira. Namoonni video sanan arganne video san irra deebitanii chaanalii kiyya jala argachuu ni dandeessu. KineMaster'n BG removes ni qaba, like chroma key'dhaan duuba video balleessuudhaaf, studio adda addaa edit gochuudhaaf, akkasuma video bakka nun barbaachifne murree keessaa baasuudhaaf, sagalee yoo xiqqaate sagalee itti ida'uudhaaf
waan baay'eedhaaf nu barbaachisa. Kanaafuu YouTuberiin tokko Kayin Masterii qabaachuun dirqamaa jechuudha. Dabalataanis Kayin Masterii fayyadamnee viidiyoo adda addaa irratti react gochuudhaaf viidiyoo adda addaa duuba keenya irratti dubbachuudhaaf sirriitti nu gargaara. Kanaafuu YouTuberiin hundinuu Kayin Masterii fayyadamuu qabduun isiniin jedha. Application shanan barbaachisoo ta'e kanaga YouTuberri tokko qabaachuu qaban isiniin jedha. Barnoota jala channelii kiyya jala homiidhuma jala seentanii barnoota video editing jedhee mata duree tokko jira. Mata duree san jala sirriitti argachuu dandeessu. Barnoota Kayin Masterii guutuu isa channelii kiyya homiidhuma jala seentanii achi jala sirriitti argachuu dandeessu. Barnoota Action Directory akkasuma barnoota Kayin Masterii kutaa tokko haga 11 jiran sana sirriitti argachuu dandeessu. Akkasuma mata duree video jedhu jala seentanii barnoota PicsArt sirriitti barsiiseen jira. Akkaataa YouTube thumbnail itti hojjetan YouTube thumbnail hojjechuudhaaf ka jedhu. Akkasuma PicsArt irratti barnoonni hojjetame hedduu jira. San daawwattanii sirreeffachuu dandeessu. Aappii jara kana hunda jiraatu Telegramii kiyya jala argachuu dandeessu. Telegramii kiyya immoo About channelii kiyya jala argattuun isiniin jedha. Barnoonni keenyas kana fakkaata ture. Akkasin irraa barattan abdii guddaan qaba. Haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.